yaa gabaa barana manan teenyu jennee kun akka kanatti ijoollee keenya waan hin barsiisne dhabne yoo teenya akka namaa laallee nutti ulfaate xaarri bu'aa dhabne akkatti waddade waan hundumtuu abidda qaaxaa yaabe waan hundumtuu qaaxaa hooyyaadha milkoo akkam ooltan fayyumaadha milkoo annagaa koodhaadha milkoo nooraa koottaadha milkoo maatti isin eebbisu maal barbaaddan hunduu jira timaatimii jira reefuma bu'e immoo reef dhufan naggaadonni reefuma buusan garuu inni torbee alana amma ala milkoo samii mayyaa bigatiinsa waan magoonuu qabnu bakka buusni irraa buufanni tirfii argannu toon taane yoom madaba tokko dinnicharraa shunkurtarraa saafee ijoollee makeenya ittiin bishaan ishee danfisnee nyaachisnee malee inni baranaa addumadha waaqayyo mun waa dheeres malee waan nuti arginu hin jiru milkoo ko kootu maatti si eebbisu kootu shunkurtatti si eebbisa kootu gaafa shunkurtatti si eebbisa taanaan hundi diimaa illee reefuma bu'aan barbaadaadha milkoo tole ijoolleen keessan naguma hunduu abbaa warraa keessan naguma horiin hunduu nagaadha horiinis maaltu wantinaadhu barana horiin tokkos immoo marga bakka dheedan dhabanii horiin akka jirtutti gogdee jireenyi baranaa cuma dhufte ta'een beeku baay'ee cimaadha milkoo ko tole haadha ko kun si eebbisa fudhala heewa si naquudha tole haadha milkoo ko ijoollee keessanitti immoo nagaa dhaama guddiseen keessan barana meeqa baratti haadha milkoo sagalmoo akkam namatti talaaloppi kun akka kanatti garaan nama qabbaneessu gaafa baratan ijoolleen silaatti dhalachuu malee guddinni ishee dhibu natti tola amma sagal barattettanii fixuuf waggaa meeqa firee maarikyamoo manni qormaatichi isaa fudhatan sun maatirika eewwa waaqa ittiin si hagu haadhaku tola milkooko haala firoomsaa koo dinnichi kun meeqattanii meeqa tole silas bishaan mishee ijoolleef goona malee wanti baanaa ammasuma abidda buuseef ta'een beeku haala firoomsaa koo hin barakatu mannisaa haala firoomsaa koo shunkurtii kana madabala manaa laadhaa haala firoomsaa koo ila kan hin qabu sinitti laattadha ila kana kuna hodha isan dhabemmoo torbeen sii fida anu torbee haraqee tokko osnaqeera nan baasaa oosaa ittiin tokkos immoo coramte waa baate dhadhaashe gurgureen sii fida yoo dhadhaasa barbaadde siin fidaa dhako tole rabbi tole siifaa jedhu barakatattaniitu sayyoo ulfaadha alfiroomsaa ko salphina ooshite waaqayyo salphina siyaa ooshu sila wanti barana waan hundumatu abidda buuse sayyoo maattu namaatti haala firoomsaa ko barana ammoo seera haaraa abbeedhan ishumayyuu aduu keessa teessee akkasitti qilleensaa faduun mataatti gassi roobdi huduun fadhu qarshiike barmasaa abbadee barmasaa dhala firoomsaa ko maal godhu ana sila ishee dudda kana dhukkuba mucaa kun argadhadheeni isheen immoo mana barumsichaa dhuftee immoo hin dandeessu deeman dhiise ofii koo tiradhee isinii dhufee haadha firoomsaa ko barana jechuun baay'ee cima tole haadha ko turtii gabaa gaadhisiifaa ta'u naggaadeen gara kee haa dhuftu haadha firoomsaa ko jedhime.
ነሽ አሰለፉ ሰላም ነሽ እናቴ አለ እግዚአብሔር ይመስገን የኔ ምን ነው ያሳለፈ ሳምንቱን ጠይቀሽ ልጁ ትልቁ ልጅሽ በዚህ አልፎ አይቻለሁ ደሞ እናትሽ የተደብየ አሟታል አለኝ ተሻለሽ የእናት ምንድነው ደሞ ጎንፋ እኔን እናቴ እኔን አው ዘንድሮ እንደነፋሱ ነው ምን እንደሆነ ያላቅም ሁሉም ቦታ ነው ከቻለሽ ትኩሱን ሻይ ቡናም ቢሆን ወሰጂኔ ቆንጆ እሺ በተረፈስ ቤተሰቦች ደህና ናቸው አሉ እሰይ እናት ሁሉም ደህና ናቸው አሉ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁልሽ የዘንድሮ በሽታ እንኳን አይድል ዘንድሮ ምን ልናርገው አሁን ቆስቲ ስንት ነው የነገርኩት ይችኛው የልጁ ትምህርት ቤቱን ይከፍላል ይሄኛው ደግሞ ዱቄት ማስፈጫ ማለት ነው አልቋል እሱ ይሄው ቆብ ይከፍላል ወይ ዘንድሮ አምላክ ምኑን አዳርሰን እንችላለን አይ ዘንድሮ ወይ የሰላም ነው አሉት እግዚአብሔር ይመስገን ኖሩ ምን ለልማልቆ ይሄ 20 ብር ነው ሽንኩርቱ ድንቹ ደግሞ 35 ነጭ ሽንኩርት ይሄ ነጭ ሽንኩርቱ እንኳን በጣም ወደዋል ይሄኛው 45 ብር ነው ምን እናርገው ዘመኑ ነው ቃራም አለ አሁን ነው ወረደ የኔ ቆንጆ ትወስዳለሽ እሺ ልማርቅልሽ ልማርቆት